Jirra jirtu bakka jirsitti nagaan kiyya kabajaa fi jaalalaa isin dhaqqabuudhaati. Ergaa gabaabduu takka qabadhee hadheeraa haga dhumatti akka nafaana turtan kabajaan isin gaafadha. Wanti hadharraa dubbachuuf deemu waa'ee mucattii dhiirota Oromoo kanneen Habashaa yookaan naafxanyaa fuudhanii of jalaa qabanii fi kanneen hin fuudhinis akka shamarran Oromoo qofa fuudhan irratti qabsoomna jetteetii jechuudha. Akka tasaa ta'eet sagantaa kaafaa'uun qopheesseeru san guutuu isaa yoo ilaalles iddoo mucattiin sun waa'ee sanitti dubbataa turte fa'a laayivii ilaalaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo sanitti haasa mucattii sanii uumattuun lakkoofne ture. Maaliif yoo jettan cubbuu yookaan dharawii yaaddeeti akkasitti dubbachuutti jirti jedhee waan hin yaadiniif jechuudha. Garuu xiqqoo ture yoo ilaalu namoonni baay'een viidiyoo isii maxxansaati tokko tokkoon arrabsuu tokko tokko ammoo jajuu eegalanii jechuudha. Warroonni isii maqaa kaastee irraa dubbataa turte yoo arrabsanis nama ajaa'ibsiisu. Maaliif yoo jettan maqaa isaanii dhooftee waa'ee isaanii irraa dubbataa turte waan ta'eef isaanis waan itti fakkaatu hunda jechuu mirga guutuu qabu jechuudha. Wanti na ajaa'iba namoota Habashootaa fi naafxanyoota mucattiin jedhaa turte san biratti jaalatamuu jecha afaan Amaariffaatiin qaba gadeen dhiisaa jedhaa turan. Mucattiin dogoggorteetti jedhanii yoo yaadan afaan wasiin dhageettuun dogoggorteetti jedhanitti himuun maaliif danda'amuu dhabe laata? Osoo afaan Amaariffaatiin mucattiin dogoggorteetti waan ta'eef walitti qabdanii Oromoo hundeen arrabsinaa jedhanii suuta jedhaniiti. Namoota mucattii sanirraa komii qabanitti himanii rakkoo mayyuun qabu jechuudha. Garuu namoonni tokko tokko isaan biratti of mi'eessuuf jecha jara waliin mucattii irra darbee uummata Oromoo guutuu arrabsuutti jiran. Fakkeenya yoo isiniif kaasu peejii namicha Masfiin Fayyisaa jedhamu bira deemtanii waan inni dubbataa ture gurruma keessaniin dhaga'uu dandeettan. Ani akka nama tokkotti mucattiin sun akkasi dubbataa kan turteef jibbiinsa saba biraa irraa qabdu ibsachuuf osoo hin taane namoota niitii Habashaa yookaan naafxanyaa fuudhanii of jalaa qabantu qabsoo Oromoo duubatti deebisuutti jira ergaa jedhu dabarfachuu waan barbaadde natti fakkaata. Waa'ee qabsoo Oromootiin wal qabatee waan san dubbatti taanaan itti murteessu jechuudha. Maaliif yoo jettan saba kam keessaayyuu laayiviin darbu haa baatu malee namoonni haasaa isiitiin wal fakkaatan dubbatan hedduutu jira waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan dura mucaan Madiin Alamuu jedhamu tokko lakkoofsa Oromoo hidhisuuf dubartii Amaaraa fayyadamuu qabnaa jedhaa ture. Oromoo hidhisuun mana keessa eegalaa jedhaa ture. Intala Amaaraa Oromootti hirumtanii jirtan hundi keessaniyyuu abbaa warraa keessan ajjeesaa biraa deema. Akkasiin baay'inni Oromoo hidhisuu hin danda'ama jedhaa ture. Yeroo sanitti firoottan isaa harka rukutaa fi turan malee namoota dubbii isaa san balaaleffatan baay'inaan hin argine jechuudha. Inni biraa Iskender Naggaa ifaan ifatti qeerroon Oromoo shororkeessaa akka ta'e miidiyaalee garaagaraa fayyadamuun dubbataa ture. Isaafis firoottan isaa harka rukutaa fi turan malee tokkichummaan sirrii hin jenne jedhee dubbii isaa san balaaleffate hin jiru jechuudha. Hin yaadatte yoo ta'e bara darbe yeroo kondominiyeemiin koyyee faccee seeraan ala hin kennamu jedheeti uummanni Oromoo mormaa ture. Deeggartoonni Iskender walitti qabamanii Finfinnee keessatti uummata Oromoo arraban taaniin arrabsaa turan. Akka sirrii yaadattaniif guyyaa sana ixaana baadhatanii hiriira ba'an. Garuu warra miidiyaas ta'e qaamni kamiyyuu kan arrabsuu san balaaleffate hin jiru jechuudha. Inni biraa Arakkiiloo waajjira muummicha ministeeraa keessatti iddoo muummichi ministeeraa fi pirezidaantiin biyyaa jiranitti mucattiin takka uummata Oromoo manga itti arrabsaa turte. Garuu arrabasiisan Dr. Abiyyis ta'e miidiyaan arrabsoo san laayivii dabarsaa ture hin balaaleffanne. Sirimaayyuu Abiyyiif harka rukutaa fi turan. Namoota kanneen hunda hin balaaleffannetu kaleessa mucattiin sun naafxanyaan fuudhina waan jetteef qofa osoo lafti hin bariin ibsa baasanii OMN irratti tarkaanfii fudhannafa jedhaa turan. Ani akka kiyyatti tarkaanfii fudhachuun kan eegalamuu qabu EBC irraa ta'uu qabaa jedhee amana. Maaliif yoo jettan mangaa jedhanii kan uummata Oromoo ittiin arrabsaa turan EBC yookaan TV Itoophiyaa waan ta'eef jechuudha. Warri OMN balleessineerra jedhee dhiifama gaafate. Warri EBC garuu akka waan arginetti akka waan hin dhageenyetti cal jedhanii bira darban. Dhugaa dubbachuuf mootummaan ibsa san kabaaseef waan mucattiin sun akkas dubbatteef qofa osoo hin taane sababii garaagaraa barbaadaniiti OMN cufsisanii gubata OMN irraa qaban bahuuf jedhee amana. Maaliif yoo jettan OMN dhugaa dhokate hunda ifa baasee waan gabaasuuf jechuudha. Paartilee irrattis tarkaanfii fudhannaa jedhaa turan. Yoo badii qabaatan fudhachuun bareeda. Garuu paartilee Oromoo qofa irratti laata tarkaanfii fudhachuun kan eeyyamamu. Paartilee sabaa fi sab-lammoota walitti buusan jedhaa turan. Akkas taanaan yeroo hoogganaan paartii Abinii Finfinneen kan Oromoo osoo hin taane kan Amaaraati. Maqaanis Bararaa jedhama jedhee dubbataa ture seerri tarkaanfii fudhachuu kun heera mootummaa Itoophiyaa keessan turre moo haasawa namichaa san saba lama walitti hin buusu ture laata. Baay'ee nama dhibaa jechuudha. Walumaa galatti akkuma dura jedhe haasofni mucattii sanii daba biraatiif osoo hin taane ergaan isin dabarsuu barbaadde namoota niitii Habashaa yookaan naafxanyaa fuudhanii of jalaa qabantu qabsoo Oromootti gufuu ta'utti jira jechuu barbaaddeeti natti fakkaate dheemana. Akka nama tokkotti waan itti fakkaate dubbatte waan ta'eef ani itti murteessu jechuu gara kiyya. Garuu yoo Oromoon ala saba biraa fuudhuun qabu jettee isuma dhugaa dubbatte ta'e sun dogongora. Maaliif yoo jettan
murteessaan jaalala malee saba isiiti miti. Yoo jaaladhe Habashaa miti Chaayinaa fuudhuu mirga guutuu qaba. Ani yoo dhugumaan dura sabboonaa ta'e waan Habashaa fuudheef qofa sabboonummaan sun na keessa baduu hin danda'u jechuudha. Yoo durumaayyuu afaan kiyyaan, aadaa kiyyaan, eenyummaa kiyyaan kasaalfadhu ta'e fuudhee manatti hin galu miti. Akkuma guyyaa cidhaaf beellama qabanneen sabboonummaa waan jedhamu mareet kiisii duubaa kaa'adhaa jechuudha. Kanaafuu jaalalli sabaan yookaan biyyaan hin daangeffamu waan ta'eef Habashaan fuudhina akkasumas Habashatti hin heerumina dubbiin jedhu dogongoradhee yaada. Erga nadhaaf qabadhee dhufe kana fakkaataa waan natti fakkaate yookaan immoo yaada dhuunfaa kiyyaa dubbadhe waan ta'eef yoo dogongora dhiifamsi hin jiraatu. Waan gammatti na faana turtaniif hedduu galatooma ulfaadha nagaan tura.